Akan jirtan hordoftoota keenya isin hundinuu baga nu jiraattan jechuudha. Har'aan tana sagantaa bareedaa tokko qabanne biyya mata darsadhaa kan waliin iteenna akkasiiti warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe nu tolchaa koomenti irra eegisii keessanii bira subscribe nu tolchaa jechuudha. Sagantaa keenya irraa immoo sagantaa gaafii deebiiti. Akkaataa warra jaartii lama qabuutiin warra eegaa fuudhullee gorsa waan ta'eef sanirratti beekama duraan dursee eenyu siin jedhanii haadha manaa mee qabda duraan dursitee dhaggeeffattoota keenya wal bariin eenyu siin jedhu. Ani sirrii maqaa kiyya ibsuun barbaada. Maqaan kiyya Tumsaa Ahmad Umarii naan jedhani. Mana takka mana qabdati lama qabda. Haadha manaa sadii qaban. Sadii qabda. Sadii qaba. Maal lama akka tuuta maali yaakiin maal akka tuuta. Haadha manaa garuu an jalqaba beekta abbaan fuudhee kan fuudhe. Abbaa kiyyaa fi abbiyaa kiyya ganti keenya maraa waliigala beera haadha manaa lama yookiin sadii qaba. Zakaarraa wada. Bakka waliigala yeroo laale ilmi tokko ka abbaa dhaalee tokko ka abbaa caalee maali jechuun Oromoo ammaa tokko illee hin jirti. Anamma ilmi abbaa dhaalelleen ilmi abbaa caalee kan sun akka ittiin qabadde abbaa nama lama fuudhe. Sadii fuudhee ta'an kan nama keenya sadii yoo fuudhe abbaa caalee waan jettiin qabadde akkasitti qabadde ogorrelee ta'an. Akkasitti qabadde. Ati danuu ilma abbaa caalu jennaan abbee lamaa fuudhee fi sadii gootee yaadu. Sadii gootee caalee bakka yaadni kiyyeessan. Gosh koroma. Sadii garuu akka teessoo akkasii hubadde. Haa akkana jalaan akka tubatee danduusaan keenya akka tubatee akkasii qo'i akkaataa anamma takkaan fuudhuuf deemaa jira. Lama immoo hin godhagaa fuudhee inni akka yaada kiyyetti. Waan horsitu qabda kanarratti jechuun bee haadha manaa lama godhatu yookiin sadii godhatu takka moo lama caalachuu barbaade. Bareeda yaada bareeda. Sirriidha anillee jalqaba hin hubannee gaafa duraa jaartii lama yookiin sadii fuudhu bareeda jee fuudhisan hin hubanne waan ta'eef erga fuudhu immoo waa hedduun naa ife wanni an ibsuu nama tokko isin gorsuu barbaadu dargaggeessan fuudhin illee nama immoo haadha manaa takka qabullee gorsuun barbaade gorsaan barbaade haadha manaa lama yoo fuudhi yeroo takka diyaa'ii manaan dhabdu dubbii manaan dhabdu jechuudha waliigala yeroo hundaa dubbiidha mana jaartii takkaa dhuftu yoo teessuma akkatti gattee jiru jedhee waa siraatiin dhabdi. Akka isla mana haadha biraa dheetee achi dhuftee waggaa mana haadha biraa dheetee dhuftu. Yoo akkasiin taa'e yookaan immoo bakka biraa teessu taa'e ilaalchi biraa si qabdee jiru. Ilaalchi biraa naa qabdee nama bakka yeroo dhufu akkanaan ol dabree bakka afaasan keetaa barbaaddi. Anama fakkeenyaaf bireen keessattuu naannoo qotee bulaan faantii yeroo qabu wayii daruma taa'u teessoo fudhateetuma ulaa gubbaa marcuma kennime jeetuma taa'a. Yeroo taa'u bakka eeguma ta'e sana yookaan sanuu qaata aartisiini. Afarran taa'anii ulaa gubbaa taa'e isin jette hin jette. Isin akka dhuftee gatteesse. Akka dhuftee gatteesse si gubti. Akka waan jaartiin haati ammata biraa si gorsitee. Akka jaartiin tun na gorsitee dhufee takkatti natti dubbatti bakka qaati natti qabsiifte haga namaa jira eegas duuba yeroo buna naa qacuutti yeroo nyaata naa kennitu illee naan darbatti. Naan darbatti yoo bakka nyaata sana nama xiqqoorraa nyaadhee gayyee deebisullee nyaanni sii badaan nyaate siin jette siin jette. Yoo mabbatii feete amma isiin balleessitellee isii qoon danda'u sababa sanii. Yoo amma kan isii waa balleessite yoo uleen dhahee adabaju isis ergeemi ajjeessettes ergite jetti. Sababa saniif namni lubbuun tuqu hin dha'u gabaabumatti isin dargaggoon jalqabuma ofirraa laala'aati fuudhaa takkittiisan. Lama godhuun dogoggora aadaa guuttatte fa'a akkasitti ilaaluun akka jetti. Warri takka qabulleen takkitti jabeeffadha lama godhina. Warri takka fuudhin immoo do'aayee eelatti godhatee takkitti san tartiiba fuudhuu jechuudha. Akkas. Takkasitti qo'i namni gadi beeku afurfa qaba. Namni afurii sorree maraatu yookaan immoo miira keessa fagalee yeroo gadi fakkeenya jalaa inni akka itti baantu bakka biraa ollaa biraa waa nyaatee dhufee yeroo nyaata duuba bakka biraatiin dhaqee nyaata jiru waan inni bakka biraa mana jaartii biraatti nyaate seetee itti fuufaa jira. Akka tasaa mallee yoo inni qonnaan bultoonni makiinaa afaan qotanii yookaan immoo akka tasaa bakka sangoota qotan fa'aa jira
Bakka yeroo ati sangoota fuutee mana yaartii haadha qoollee fa'aa jalqabsiifte yookaan haadha guddoo jalqabsiifte. Sibira deddeemtuu hamaa jechuun waan biraa kana haasoftu. Amma suni. Mudannoo akkasii qabda? In qaba sirriitti in qaba. Anama qotee bulaa yeroon qonna qotu haadha manaa sadii qabaatiin jeemire. Dirqaman abbaa uruu takkarra kaa jalqaba kaa. Yeroon uruu nama takkaa jalqabu. Tun qonne si arran qonne tun dhufte. Namatti deemtee kanan dubbeen nullee rabbi qabna naan jetti. Nullee rabbi qabna rabbuma qabna. Nullee rabbi qabna. Yeroo tana gaadhamma yoo waan isin dubbatte maraa jalaa dubbatte if maraachitti hin dubbattu isin jettee firaa jalliftee dabartaa. Dalagaa isa ta'u. Dalagaa ta'an borta isii qotta adduma rabbi maraacha malee isin dubbatte. Namni lama qabuu fi kasadi qabulleen dubbii kechatti takkuma lama ol dabarran takkaa ol dabarran waluma fakkaatti uma garaagarummaa qabdu. Siifiifu atilee nama tokko waan taateef har'uma tana dalaydee sanillee waliin dalaydu sagantaa gootee har'a kana dalaydee tasii kaanii dalaydaami sana duuba taate silaafiifu bakka warra keessa galchitee dhuftee duubessee asitti jeeti. Istina jeeti bakka nullee rabbi qabna har'a itti jedhiisanii tana jalqabanii jetti. Anammoo dirqaman tatakkaa har'a qotee burtana taanii qotee akkasii deema. Rakkoo akkasii qabdi. Kanaafuu ammuma ofirraa ilaaluu barbaachisa. Dhaggeeffattoota keenya yuutuubii asuma sabiskiraayibii tolchaati. Akkana jaabiyyaan keenya kun obbo Tumsa Jaaniini maqaalee inni jalqaba isaatti jira. Beekata deddeebiin yaadachiise. Akkatti haadha manaa hedduu waliin jedhamaa jira. Rabbi asirreessuu fi kanaaf dargaggeessi takkaan fuudhin waan bareedu daa'ii waldaati itti yaadaati fuudhachuu barbaanna. Warri takka qabdan takkitisan jabeeffadha. Qabadhaati lama goonamaa irratanii fi miidhagina jechuu barbaanneeti. Sanuma haalli jireenya xiqqoo qaalee biraa immoo mana irraa jaala san gubbaan malee waggaa xiqqoo dubbiin jiraatte distan bitata waan ta'eef akkasiiti sagantaa keenyarraa asirratti goolanii jirra. Kanaaf yaada qabdan koomintiira nuu kaa'aati yuutuubii kanallee sabiskiraayib godha nuu jiraadha sagantaa itti aanu maal isiniif hinna waan jiru koomintiira nuu kaa'aati baay'ee nagaa jiraadhu bakka nagaan dhuftee yaada kan nuuf kennite. Eshi gartooma seenlee ergaa kana seenlee